Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Gaaffii yeroo hundumaa gaafatamtanii fi yeroo hundumaa kan qophooftan ta'a. Gaaffii yeroo hundumaa gaafatamtaniidhaaf kan isin gaafatan hundumaatiif deebii kennuudhaaf kan qophooftan ta'a. Ergaa qulqullicha Phexros isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 gubbaa irratti gaaffii gaafatamtaniidhaaf deebii deebisuudhaaf yeroo hundumaa kan qophooftan ta'aa jedha. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 gubbaa irratti akkas jedha. Haa ta'u malee gooftaan innis Kiristoosiin laphee keessaniitiin eebbisaa. Isin biratti abdii jiruuf sababa isaatiif kan isin gaafatan hundumaatiif deebii deebisuudhaaf yeroo hundumaa kan qophooftan ta'a. Haa ta'u malee garraamummaadhaan sodaatiin haa ta'uu jedha. Gaaffii gaafatamtan namoonni beekeefis haa ta'u otoo hin beekinis gaaffii isaan sin gaafatan hundumaatiif deebii isaa deebisuudhaaf kan qophooftan ta'aa jedha. Kana jechuun yeroo baay'ee namoonni baay'een beekanis haa ta'u otoo hin beekinis haa ta'u wallaalanis haa ta'u gaaffii ni gaafatu jechaadha. Namoonni gaaffii otoo beekanis otoo hin beekinis gaafataniidhaaf manni kiristaanaa deebii qabdi. Manni kiristaanaa kitaaba qulqulluu bu'uura godhachuudhaan deebii ni deebisti jechaadha. Kanaaf gara yaada keenyaatti gaafa deemnu yaada isin kaastan gabaabaa qabadheetan daqiiqaa muraasaatiif viidiyoo kana waraabuu dirqame jechaadha. Innis maalidhaa? Tokkoffaa irratti namni tokko gaa'ila isaa gara mana amantaa takliilii yookiin immoo qurbaanaatiin yoo godhate guyyaa sana uffata ofirraatii baasuu danda'a jechuudhaan gaaffiin miseensa irraati karaa chaanaalii keenyaa nuu dhiyaate ni jira. Nam tokko gaa'ila gaggeeffatee gaa'ila isaa karaa mana amantaa erga taasifateetiin booda guyyaa sana uffata kabajaa uffata takliilii yookiin immoo qurbaana ittiin fudhate sana jijjiirrachuu danda'a kan jedhuu fi hin danda'uu kan jedhu deebiitu deebi'a. Namni tokko qurbaanaanis haa ta'u takliiliinis haa ta'u erga karaa mana amantaa gaa'ila isaa raawwateetiin booda gaa'ila isaa taasifateetiin booda sa'aatii 14 sa'aatii 12 erga qorrobee ganama bi'aansa sa'aatii 12 yoo qorrobee amma galgala dhiyee sa'aatii 12tti uffata sanaa ofirraatii hin baafatu. Kana faana uffata qofaa otoo hin ta'in wantoota nama macheessan dhuguu, namoota waliitiin qoosaa hin barbaachisne qoosuu, nyaata humnaa ol quufee nyaachuu, ilkaan rigachuu, qeensa qorachuu, hojii hojjechuu, karaa deemuu. Namni qorrobe tokko qurbaanaanis haa ta'u takliiliinis haa ta'u kan gaggeeffate fooniif dhiiga gooftaa fudhatee gaggeeffata waan ta'eedhaaf
hojiiwwan armaan gadii kana hojjechuu hin danda'u. Nam tokko sa'aatii 12f qorrobee gaa'elaanis haa ta'u gaa'ela alattis haa ta'u yoo qurbaana fudhate ofirraatii baasuu uffata kana hin danda'u jechaadha. Inni lammaffaan gaafa gaa'ela godhatan sana mana amantaa sagantaa xumuranii erga bahaniin isheen gara mana isaa ishee inni gara mana isaa deemuu danda'u jedha. Wangeelaa qulqullicha Maatiyoos boqonnaa 19 lakkoofsa 5 kaasnee gaafa ilaallu akkas jedha. Namni hundumtuu abbaa fi haadha isaa ni dhiisa. Haadha warraa isaa waliitiin walii gala. Lachuuyyuu qaama tokko ta'uu jedha. Kana jechuun lachuuyyuu tokko ta'uu jedha. Abbaa fi haadha warraan qurbaanaatiin takliitiin erga tokko ta'aniin booda isheen gara mana ishii galtee maatii ishii biratti, inni gara mana isaa galee maatii isaa bira dhaqee booda deebi'anii eebba waan maatii fudhatanii walitti dhufuu hin danda'an. Erga qorrobanii erga wal faana fooniif dhiiga gooftaa fudhatanii erga seerri kadhannaa taasiseen erga tokko ta'aniiti gargar bahanii isheen gara mana isaa inni gara mana isaa deemuu hin danda'anii seera mana amantaa miti tokko ta'uun isaanii kanaatiin beekama. Inni itti aanu gaa'ela gara mana amantaatiin godhachuudhaan maaltu nu dhorkaa yookiin immoo gaa'ela karaa mana amantaa gaggeeffachuuf maaltu nurraa eeggamaa jedha. Hunda dursa amantaatu barbaachisaa. Amanuudha. Itti aanee barnoota qurbaanaa, barnoota gaa'elaas, iccitii qurbaanaas, barnoota takliiliis, waa'ee qurbaanaas barachuudha. Walumaa gala utubaa mana amantaa waa'ee gaa'elaas, waa'ee gaabbis baratanii erga gaabbiin kennameefi erga barumsa barataniiti karaa mana amantaa gaa'ela isaanii gaggeeffachuu wanti isaan dhorku hin jiru jechaadha. Tokkoffaanii takliilii yoo ta'e qulqullummaan hanga dhumaatti cimanii jiraachuu warra danda'an warra cimanii jiraatanii, qurbaana yoo ta'e immoo gaabbiidhaan qurbaanni mana amantaa isaaniitiif ta'a jechaadha. Waliigala gaa'ela karaa mana amantaa gaggeeffachuudhaaf maaltu nurraa eeggama? Barachuudha, hubachuudha, gaafachuudha. Iccitii qurbaanaas, iccitii fooniif dhiiga gooftaa fi iccitii gaa'elaa kana barachuun dirqama taa'isa guunnaan wanti nama dhorku hin jiru jechaadha. Inni arfaffaan erga gara mana amantaa gaa'ela isaanii godhatanii fedha foonirraati guyyaa meeqaatiif fagaatuu kan jedhutu kaa'amee jira. Egaa namni tokko fooniif dhiiga gooftaa fudhachuudhaaf guyyaa 3 dura yaada foonii fedha foonirraa fagaachuun dirqama isaa ta'a. Erga qorrobee erga tagliilis ta'ee qurbaanaanis gaa'ela isaa gaggeeffate immoo guyyaa 2f waliigala guyyaa 5f nam tokko qophaa'ee jiraachuun isa barbaachisaa. Fooniif dhiiga gooftaa fudhachuudhaaf barumsa gaabbii barachuun dirqamadha. Waa'ee fooniif dhiiga gooftaa barachuun dirqama isaa isarra jira. Waliigala barumsa manni amantaa kennitu kana baratee namni tokko gaa'ela isaa gaafa gaggeeffatu qurbaanan karaa mana amantaa yoo ta'e seera heera isarraa eegamu karaa mana amantaa abboolii gaafatee mana kiristaanaa gaafatee barumsa isaa baratee gaggeeffachuu danda'a. Waliigala qorromne ilkaan rigachuun, qeensa qorachuun, mataa murachuun, uffata jijjiirrachuun, sa'aatii 12f hojii hojjechuun, sagaduun hin danda'amu. Namoota waliin qoosuun, namoota waliitiin baacoo garaagaraa hojjechuun, karaa deemuun kanaaf kan hin fakkaatu. Gaa'ela namoota gaggeeffataniidhaaf yaada ka'e yaadni gabaabaa isa kanadha. Ammas gaaffii isinii hin galle waan isinii hin galle nu gaafachuu dandeessu. Waaqayyo isin faanaa ta'u, Waaqayyo isin haa eebbisu, lafa jirtanitti nagaan Waaqayyo eegumsi ergamootaa isin faanaa ta'u. Asirratti gaaffii qabdan gaaffii biraas nu qopheessuu dandeessu. Gaaffii gaafatamtaniif yeroo hundumaa deebii deebisuudhaaf kan qophooftan ta'a. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 gubbaa irratti dubbii jedhudha. Gaaffii nu gaafattaniif deebiin gabaabaa isa kanadha. Nagaatiin turaa Waaqayyo isin faanaa ta'u.